Dhimma hariiroo amantii fi mootummaa kana actually PhD keessaniin barachaa ture hangaan fannisee OMN hin dhaabinitti. Amma tokko hubannaa isaas nan qabaa balaa inni qabaachuu danda'us. Akkuma jijjiiram dhufee Abiyyi daansii amantii sana eegaleen waa barreessee isaan warra qondaaltota kanatti kan kennan ture booda immoo maxxansuun eegale. Ammaaf uummata of cinaa hiriirsuudhaaf fayyaduu danda'a. Hojii baay'eetu hojjetame amantii fi mootummaa wal keessa galchuudhaaf. Keessattuu fakkeenyaaf balaa inni fidee sii kaasuu danda'a. Warra Protestaantii irraa eegalame kaawunsilii ijaaruu maal jechuun hamma mootummaan amantii keessa seenuu hin qabne caalatti seename. Ka Ortodoksii immoo yeroo lola Tigraay san akkaataa itti qeessota Phaaphaasota itti mobilaayiz godhanii lola san keessatti hirmaachisan balaa guddaa fide tokko. Charchiin Ortodoksii bakka sadiitti akka dhoowwu godhe. Daangaa sabaa irratti. Ka Tigraay fottokee deeme. Kan Amaaraa fi Oromoo Phaaphaasonni adda bayan. Phaaphaasonni Amaaraa cinaan waraana faannoo cinaa dhaabbatee akka biyya alaa ba'es kan bosona galeessi jira jechuudha. Maaliif akkaataan amantii fi mootummaan ittiin deemu wal kabajee mootummaan tokko amantii hundarraa fageenya wal qixaarra taa'uu danda'u qaba. Amantii tokko ofitti qabee kan biraa moggeessuu hin qabu. Lammaffaa imaammata adeemsa heera mootummaa keessatti hoggansi amantiitii fi dhaabbileen amantii kallattiin yoo kan hirmaatan taate isaan jidduutti wal dorgommii hamaadha uuma mootummaa fi isaan jiddullee walitti bu'iinsa fida. Yoo yaadatte gaafa Abiyyi deemee Ortodoksii hagarnaat jee balaa buusan dhiisi jechaani turre. Jibba Ortodoksii irraa qabnu miti maatii Ortodoksii keessatti guddadhee warri keenya Goorgisiidha qaba. Boodarra maal fide balaa guddaa walitti bu'iinsa charchii Ortodoksiitii fi sirna mootummaa fide haga ammaa wanni sun nagaan argan. Warra musliimaa irratti illee bal'inaan hojjetaa turan. Sheekota kana qabatanii gara kaadireetti sadarkaa jijjiiruutitti. Ani qeesinis, paappaasinis, sheeyninis paartii deeggaruu hin qabu hin jiru. Haa deeggaru rakkoo hin qabu. Bakka lama walitti makamuu hin qabu. Tokko iddoo sirna amantii irratti bataskaana keessatti, charchii keessatti, masgiida keessatti hojii kallattii keessattuu hojii paartii siyaasaa fidnaan masgiida san charchii san balaaf uummata san addaan qoqqoodu walitti buusutti geessita. Lammaffaa iddoo teessoo mootummaatitti sheeka qeesii paastarii fiddee achirraa akka amantii lallaban teessoo mootummaatirraa amantii akka lallaban yoo gootes balaa qaba jechuudha. Teessoo mootummaatirraa amantii lallabamuu qabu. Teessoo amantiitirraa siyaasni keessattuu siyaasni paartiidha. Partiizan politiks lallabamuu qabu. Waa'ee nagayaa labsuun rakkoo hin qabu. Waa'ee uummanni araaramuu labsuun rakkoo hin qabu. Garuu Habtaamuu Dhiisaa Jawaar filadhaa. Habtaamuu Abaaraa Jawaar deeggaraa yoo kan jedhamu taate bakka amantiin lallabamuurraa sun rakkoo uumaa jechuudha. So wanni amma argaa jirru rakkoo akkamii uuma? Rakkoolee uumuu danda'u fakkeenyaaf amma tibba kana mootummaatu gara amantiitti dhaqee charchii keessaa masgiida keessaa lallabaa jira. Warra amantii sanitti amanu keessaa kan mootummaa san deeggaree jira. Gaafa paartii tokko bakka buutee uummata fuuldura dhaabattee Quraanaaf Baayibila dhiiftee maanifeestoo paartii tokko dubbisuu eegaltu uummaticha adda qoqqoodda. Uummatuma si hordofaa jiru san. Uummata adda qoqqoodda. Lammaffaa abbootii amantaa waggaa jennu they are the moral leaders of society. Warra mooraalii uummataa dura jiru jechuudha. Warra naamusni isaanii ilaalchi isaan uummataa qaban. Uummata isaan hordofu hundumaa uummata isaaniitti hidhatee salaatu. Uummata isaan wajjin waaqa kadhatan ija takkaan laalu jedhamee eegama. Ija takkaan laalu karaa waaqaa barsiisu. Gaafa isaan waan
paartii keessattuu paartii nama ajjeefama isaan turii isi kan paartii magaarii gaafa ta'e gaafa isaan lallabuu eegalan kabajni isaan uummata keessatti qaban gadi salphataa deema. Amma duula dheengadda masgidoo keessatti ololli paartii godhamuun qabu jennee goone irratti yaadni tokko kan dhufaa ture maali? Wakkoota dabran kana keessatti namni masgida dhaqee salaatu lakkoofsi baay'ee irrate. Maaliif? Hoggaachi dhaqan gorsa. Rabbi gorsa amantii gorsa naamusaa osoo hin taane imaamaa fi kaadirii adda wallaale namni. Kun bakka amantiinii fi abbootiin amantii uummata keessatti qaban onni uummataa keessaa baasaa deemaa jechuudha. Uummata addaan qoqqooda addaan baasa. Kabaja hir'isa. Waan tokko sii dabala. Paastaroonni kun, sheekonni kun, qeesonni kun maaliif kana ta'an? Kan soobamanii jiru. Hedduun isaanii garuu blackmail godhamaniiti. Akkuma wangotti dhufanii maal godhan sitti fakkaate? Warra ijoo ta'an paastarootaa fi qeesotaa fi sheekota ustaazota kana maal godhanii? Osoo deemtu sitti dhufanaati miilaan deemta qeesii fi durgaa qeesii fi sheekii fi paastariin mallaqa guddaan qabu mire dhufanii paastar ustaaz akkamitti ati makiinaan qabdu akkamiin miilaan deemta meekoo seeni siin jedhan gaafa qulfii si kennee makiinaa tana bakka atummaa roof gaaf kan baankii wajjarreen si goone rakkoon hin jiru gaafuma argatte kafaltaa siin jedhan makiinatti manas makiinaas akkasitti bitaniif sanbooda gaafa paastari takka ustaazni suni gadi ba'ee mootummaa xiqqooma waa dubbate itti bilbilamee bar liqaan baankii suni otoon kafalamin waggaaf ji'a jaha ga'eera meeqa sirra jira 440 sirra jira miliyoona tokko sirra jira gaafa jaaniin hirrifataa jechuudha. Paastar guddaa ani beeku tokko fakkeenya maal godhanii makiinaa taaksii malee galchanii fi makiinaan taaksii malee galee baankiidhaan galee garuu waraqaan tokko hin jiru qabeenyi makiinaan sun qabeenya isaa ta'u libreen bakka biraa jira maaliif liqaadhaan waan dhufe magaalaa karaa bakka hoggaa inni charchiidhaa bahu ummata duratti poolisiin dhaabsee abbaa qabeenyummaa fidiyanii hin qabu irraa buusanii miilaan akka gal godhan sanbooda paastarii hundi harka kennee jechuudha sheekotas qeesotas akkana godhan they blackmailed many of them kanaan uf jala galchanii callisiisuu qofa osoo hin ta'in akka lallabanis godhan jechuudha namoota ani beeku namoota uugama sabaa fi uummataa qaban bifa kanaan callisiisanii san qofa osoo hin ta'in gariin maal godhan faayidaa kanaan qabanii sheekota paastaroota maafiyaa dhibbaa digdama keessatti hirmaataa jiru jira bara maal godhan si fakkaate amma tokkoon si dabala fakkeenyaaf waan isaan godhan keessa dispiitiin biyya dispiitiin biyya sanii tokko lama saamicha lafaatiin godhamu. Uummanni lafni keenya saamamee jedhee yoo kaabinee aanaatti kaabinee magaalaatti geesse sagaleen argatu. Kanaaf uummanni keenya egaa uummata dur irraa kaasee abeet jenna jedhee shimallis bira ol qajeela yookiin abii biratti ol qajeela. Gaafa isaan ol qajeelan sheekonni ustaazonni fi paastaroonni kun gurmaayanii isaan dura dhaquudhaan kasilaa uummata san bakka bu'anii uummata sanii falmuu qaban achi dhaqanii achi uummata sanii gadi falmanii jechuudha. Saamicha lafaa godhamaa jiru kana keessa have the evidences. Wanni amma biraa godhan hoo abbaan qabeenyaa tokko hin butama maafiyaadhaan. Abbaan qabeenyaa sun dhugaa butame yookiin butameeti dhoofama yookiin immoo hin hidhama. Gaafa hidhame ustaazichi paastarichii fi qeesichi jaarsummaa dhaqa. Jaarsummaa dhaquudhaaf abbaa hidhamerraa maallaqa fudhata. Tadaraaddaree dallaala ta'ee jechuudha jaarsa biyyaa osoo hin ta'in dallaala ta'eeti. Abbaa hidhee fi abbaa hidhame jidduu dallaala ta'ee dubbii fixuu osoo hin ta'in maallaqa falchiisee namicha hiisisee maallaqa nyaataa jira jechuudha. Kun abbaa amantii ta'uu hin danda'u. Kun amantii raksheessuudha. Kanaaf amma duula kanallee qabanaa jiru. Filannoo qofa irratti osoo hin ta'in wantoota biraa amma kun akka paartii bilisignaa qofatti osoo hin ta'in bara amma bulchaan aanaa kantiibaan qeesii mataa ofii qaba, sheekii mataa ofii qaba, paastarii mataa ofii qaba, dallaala maafiyaa mataa ofii qaba, ajjeeftuu fi ukkaamsituu qaba jechuudha. Tiima akka tiimatti hojjechiisaa jira waan kana. Abbootiin amantii silaa miidhaan uummatarra jiru akka dhaabbatu uummata jidduutti araarri akka dhufu gochuu hojjechuu osoo qaban baay'ee abbootii gadaas akkasuma godhan bara uummaticha moral leader dhabsiisan uummanni manguddoo isaatti akka namanne abbootii amantii isaatti akka namanne akka tuffatuu fi akka tufu godhee jechuudha kana rakkoo guddaan.
Tole gaarii egaa waanuma ammatti naa kaaste kanaan wal qabatee immoo namoonni amantaa hundarrayyuu jiran amantootas ta'ee ulamoonni gurguddoon akkasumas hordoftoonni amantaa sanaa kan ta'anii deebiidhuma waan kanaan wal qabate deebii deebisaa turan. Mee ulamaan tokko yookiin immoo sheekni guddaan tokko waan deebisan dhaggeeffannee akkasumas amantaa birootirraa namni tokko waan jedhu dhaggeeffannee hiikaa maal qaba waan jedhu haa kaasu. Uummata gidduutti uummanni egaa akkana jechaa jiraate yookiin immoo ulamoonni akkana jechaa jiraatanii waanuma miidiyaalee garaagaraa irratti socho'aa jiranii kanneen immoo kan miidiyaa yookiin feesbuukaa fuula barruukeetii irratti kan maxxanfamu baay'eetu jiru. Namoonni achirraa hordofuu danda'u guutuu isaanii baay'eedha. Viidiyooleen kallattii garaagaraatiin ba'an jechuudha. Abbootii amantaatiin hordoftoota amantoota yookiin hordoftoota amantaa isaanii warreen ta'aniin viidiyooleen akkanatti dalagamanii sirreeffamni akka itti kennaman gaafatan jiru. Waan kanaan wal qabatee amantoonnii fi bakka buutonni amantaa sanaa yookiin immoo abbootiin amantaa sanaa dhimma kana balaaleffachuu qofa osoo hin taane heera mootummaa Itoophiyaa keessatti keewwata 11 jalatti sirriitti caqafamee kaawwamee jira. Iskiriin irratti deemaa jira namoonni baay'een sirriitti dubbisuu danda'u. Warreen heera mootummaadhaan argatanii dubbisuu danda'u warreen hin dandeenye garuu asirratti kaawwamee jira jechuudha. Keewwata sadiin gargar qooddamee mootummaan amantaan qabu amantaa fi mootummaan gargari. Amantaan mootummaa keessa dhimma mootummaa keessan seenu mootummaanis dhimma amantaa keessan seenu wanti jedhamu sirriitti jala sararamee kaawwamee jira jechuudha. Mee kanaan wal qabsiisiitii wantoota ulamoonnii fi namoonni hordoftoota amantootaa ta'an waan kana wal qabatanii kaasan kuni hiikaa maalii qaba jettee yaadda? Kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif amantii fi amantoonni tikfachuu qaban. Bakka maafiyaan itti dhokatu. Bakka waa'ee siyaasaa qofaa miti waan paartii siyaasaa deeggaruu qofaa miti. Paastoroonnii fi sheekonni qeesonni hedduu miti. Muraasa ta'an qondaalota mootummaa wajjin ta'uudhaan hojii saamichaa, hojii ajjeechaa keessatti hirmaachaa jiranii jechuudha. Kuni maqaa amantii balleessaa jira. Kuni maqaa uummata balleessaa jira. Keessattuu uummanni keenya pirootestaantii dammaquu danda'uu qaba. Gareen tun dur maqaa Oromoo jala dhokatteet maqaa Oromoo sochootee hagamta akka maqaa Oromoo akka xureessite uummanni keenya keessatti kan Finfinnee hin beeku. Namoonni muraasni baadiyyatti Oromoo saama Oromoo ajjeesaa maallaqa achi fidan. Finfinneetti ittiin caffaraa kuni mootummaa Oromooti nuti Oromoodha jechaa namni kuni mootummaa Oromooti baalagizee jedhee Oromoo hundi walirratti akka jibbu ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu godhe. Amma immoo paastoroota muraasatti fayyadamuudhaan akka waan kun mootummaa pirootestaantiidhaa ta'eetitti akka himamu. Ijoollee hin dubar warri amma nuti raajii maal jedhan kun tokko tokko kan bitame jira. Tokko tokko kan barandaarraa kaasanii lafaaf manaa fi waa hunda kennanii fi amma gurbaan duriyyaan tokko hin jira gadumbawee sabumaa fi amantii arrabsaa oolu qondaalota mootummaa qofa waan faarsuuf lafa bal'aa kennanii Finfinnee irratti. Namni amma taa'ee hoggaa laalu nama duriyyee akkasiisan namni kuni akka bakka bu'aa amantii saniitti waan fudhatamuuf namni ilaalcha farra Oromoo akkuma develop godhetti ilaalcha farra pirootestaantii develop godhaa jira biyya san keessatti. This is dangerous. Kun uummata keessatti agartee maal gooti baalagee yeroo hunda gaafa nu ijoollee irraa kaasee maal gooti dhayitee qe'ee namaa dhagaa darbitee fiidee maatii jalatti dhufti. Warra dhagaa itti darbame immoo dhagaa hoggaa darbu maatii wal dadha. Kunis amma wanni amantiidhaan godhamaa jiru kun amantii fi amantoota walirratti kan xureessu waan ta'eef warri amantii san keessa jiran warri pirootestaantii haa ta'anii warri musliimaa no siyaasa feetan deeggara garuu waltajjiirra hoggaa teessan amma wanni amma warri raajota jedhan sun dhuunfaanii miti kan dubbataa jiran bara ummata duratti bakka silaa sagaleen waaqaa dhugaan waaqaa itti lallabamutti waan hin fakkaanne waan waaqannatti garsiise jedhanii waan hin fakkaanne godhuun kun tokko amantiin sun kabajaa akkan arganne godha. Lammaffaa amantoota sanii fi warra biraa jidduutti rakkoo uumaa deema. Badiin mootummaan hojjetu sun immoo akkuma Oromoo irratti dhiibamaa ture.
Protestant irratti akka dhiibamu godhaa jechuudha. Kan Oromoo rabbi nu gargaaree nus tattaafannee bara dabre kana haga tokko sirnicha kana sirna Oromoo bakka hin buune sirna maqaa Oromoo uffatee garuu Oromoo iyyuu miidhaa saamaa jiru. Amma akka deliberately godhu warri qondaalonni kunis warri paastoroonni muraasni kunis garuu kan Shawaa Lixaatti dhumaa jiru kan Wallaggatti dhumaa jiru Protestaantii miti. Kan hidhaa keessatti kan Burraayyuutti baay'isaan faani fixaa turan eenyuun addatti faayidaan Protestaantii paastarri namni lamaa sadii duroomuu danda'an. Duroomanii samiirra deemaa jiru. Uummanni amantii sun hordofu garuu kan har'a qaaloomina jireenyaatti rakkataa jiru. Kan har'a dhiibamaa jiru. Kan amma rakkataa jiru uummatuma hundaa. Uummata Protestaantiiti, uummata Musliimaati, uummata hunduudha jechuudha. Kanaaf sheekota paastoroonni biroos akkasumas warri amantiilee kana keessa jiran lakki dhaabadhaa nurraa siyaasa feetan deeggaraa garuu waltajjii amantii teenyaati irratti dhuftanii waan amantii teenya rakkisheessu waan amantii keenya busheessu hin dabarsinaa jedhanii dubbachuu eegaluun kun waan abdii namaa kennu keessaa wantoota biyya abdii namaa kennu keessaa asitti immoo maqaa saba kiyyaatiin hin daldalinii maqaa saba kiyyaatiin hin ta'u. Ani baala gizee miti baala gizeeni namoota muraasa. Ani cunqurfamaadha. Maqaa amantii kiyyaatiin hin daldalinii. Amantiin tiyya hanna saamicha hin deeggartu dhugaa fi walqixxummaatti amantii jedhanii dubbachuu eegaluun kun dhugatti waan hamilee namaa kennu jechuudha.